hanga ammatti biqiltuu miliyoona 700 ol dhaabbachuu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beekse. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humni Tigraay jidduutti waraanni baramee ture amma tasgabbaa jiraachuun gabaafame. Godina Arsii aanaalee hundaa keessatti duulli dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa geggeeffamaa ooletti jira. Dippiloomaatonni bakka buutonni hawaasa Suudaan kibbaa Goorootti argamuudhaan qarqara lagarratti ashaaraa magariisaa isaanii ka'an. Balaa sigiggii lafaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Gidaam keessatti immoo Tsaadiq Maaramitti mudateen amantoonni 14 du'uun isaanii immoo gabaafameera. Magaalaa Shagaritti milkaa'inni hojii ashaaraa magariisaa galmaa'ee itti fufsiisuuf immoo xiyyeeffannoon hojjetameera jedhan Dr. Tashoomaa Addunyaa. Shamar Kafunee kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffanne simbiraan ga'a. Kunneen hangafoota oduu keenyaa galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sin dabarsaa. Turtiin keessan nu faana ta'u. Hanga ammatti biqiltuun miliyoona 700 ol dhaabbachuu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beekse. Sagantaan dhaabbii biqiltuu guyyaa tokkoon hanga ammatti biqiltuu miliyoona 700 ol dhaabbateera jedhan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Aadde Innataalam Mallasaa. Aadde Innataalam Mallasaa ibsaa kennaniin sagantaan dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa guyyaa tokko har'a sadarkaa biyyoolessaatti immoo gaggeeffameen irratti hanga ammatti Itoophiyaanonni miliyoona 22.2 dammaqinaan hirmaatanii jirus jedhan. Haaluma kanaan immoo biqiltuu miliyoona 700 ol dhaabuu isaanii eeruudhaan kunis immoo lafa heektaara 200,200 fi 56,000 kan uwwise ta'uu isaa ibsaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humnoonni Tigraay gidduutti waraanni banamee ture tasgabbaa akka jiru gabaafame. Lolli raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humnoota nageenyaa Tigraay gidduutti banamee ture keessatti tibbana geggeeffamuu tureen dhaabbachuu isaa dhaabbanni oduu Faransaay maddeen maqaan isaanii ibsame wabeeffachuun gabaaseera. Lolli naannoo daangaa Itoophiyaa Suudaan shiriirratti kan eegale sanbata naannoo sa'aatii 12 irratti akka eegale dhaabbachuu isaa oduun kun immoo miseensa wayyaanee maqaa isaa hin ibsamne wabeeffachuun gabaaseera. Lolli meeshaa waraanaa gurguddaa fi dirooniitiin kan gaggeeffame yoo ta'u gara sa'aatii 23 booda akka dhaabbate maddi oduu Faransaay maddeen wabeeffachuun gabaaseera. Lola kanaan immoo namoonni maqaan akka ajjeefaman yookaan immoo madaa'an bal'inaan ibsuu isaa danda'eera. Maddi nageenyaa balaa kanaa immoo maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate dhuguma lola kanaa dhaabbate jechuun dhaabbatu isaa immoo oduun Faransaay himaniiru. Haa ta'u malee dhaabbanni oduu Faransaay odeeffannoo wayyaaneen kenniteen ofii danda'ee akka hin mirkaneessine hubachiiseera. Mootummaan naannoo Tigraay TPLF'n durfamu bakka boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa labsametti mootummaan federaalaa Itoophiyaa ganama barii isaa eegale shiriira keessatti waraana geggeessaa jiraachuu isaa ibsuudhaan dilbata darbee beeksisee jira. Haa ta'u malee mootummaan federaalaa dhimma kanarratti immoo ifatti yaada kennee akka hin jirre himanitti jira. Haa ta'u malee maxxansa fuula feesbuukii isaanii mirkanaa'e irratti immoo barreessanii ministeerri jallisii fi naannoo gadda lafa keessatti immoo Abrahaam Balaay kan jedhamu TPLF irraa shireen keessatti waraanni geggeessaa jiraachuu isaanii himaneera. Lolli hagayyaa 2 bara 2026 raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jidduutti mudate yeroo wal dhabdeen kun aangawoota Finfinnee Maqalee jidduutti hammaataa dhufee jiras jedhaniiru. Godina Arsii aanaalee hundaa keessatti duulli dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa geggeeffamaa ooleera. Bu'uuruma kana godina Arsii guyyaa har'aa duula dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa biqiltuu gosa garaagaraa miliyoona 42 kan dhaaban ta'uu isaa ibsameera. Paartiin badhaadhina damee Oromiyaatiin itti gaafatamaa ijaarsaa Dr. Mangistuu Baqqalaa bulchaa godina Arsii obbo Ibrahim Kadir dabalatee hooggantoonni sadarkaa garaagaraa kutaalee fi hawaasa garaagaraarraa godina Arsii aanaa Heexosaa gara Guuritti argamuudhaan biqiltuu ashaaraa magariisaa dhaaban. Paartiin badhaadhina damee Oromiyaatti itti gaafatamaan ijaarsaa Dr. Mangistuu Baqqalaa Oromiyaatti immoo waggoota darbanitti biqiltuun ashaaraa magariisaa dhaabaman uwwisuun magariisummaa bosonaa dabaluudhaan cinatti jijjiirama madaalaa qilleensa gahaa akka argannu taasisee jiras jedhan. Ashaaraan magariisaa tokkummaa walitti dhufeenyaa fi qindoomina uummataa cimsuu irratti dabaree hojiilee immoo misooma hawaasummaa fi siyaasaa keessatti jijjiirama guddaa kan fide ta'uu isaa himan. Bulchiinsi godina Arsii obbo Ibrahim Kadir ashaaraan magariisaa kanaan dura dhaabneerraa jijjiirama qilleensaa immoo madaalawaa dhufuun isaa cinatti oomishaa fi oomishtummaa dachaan akka dabalu gochuu keessatti gahee olaanaa kan fide ta'uu isaa himan. Duulli
dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa kunis immoo aanaalee gudinichaa hundaa keessatti ganama sa'aatii 12 irraa eegalee bifa itti fufiinsa qabuun geggeeffamaa jiraachuu isaanii immoo dubbataniiru. Dippiloomaatonni fi bakka buutonni hawaasaa Suudaan kibbaa goorotti argamuudhaan qarqara lagarraa ashaaraa magariisaa isaanii ka'an. Bakka buutonni hawaasaa fi dippiloomaatonni Suudaan kibbaa naannawa goorotti argamuudhaan qarqara lagarratti biqiltuu dhaabuu isaaniin ashaaraa isaanii ka'aniiru. Miseensonni hawaasaa dippiloomaatota isaanii hirmaatan kunneen madaalaa uumamaa eeguu fi miidhagina dabaluuf gahee isaanii bahataniiru. Hojiin kun tumsa eegumsa naannoo Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa gidduu jiru qabatamaan agarsiisullee ibsaniiru. Miseensonni hawaasaa fi dippiloomaatonni kunneen biqiltuu dhaabuu qofa osoo hin taane ji'oota booda dhufanitti immoo biqiltuu har'a dhaaban kana deebi'anii bishaan obaasuuf immoo kunuunsuu akka guddatuuf hojii isaanii immoo itti fufsiisuuf hojjechuu isaanii waadaa galaniiru. Garichi sagantaa dhaabbii biqiltuu aduu tokkoon biqiltuu miliyoona 800 dhaabuu hirmaachise dabalatee hawaasa naannichaaf kan tajaajilu mana kitaabaa ammayyaa ijaaruuf waadaa galaniiru. Kunis immoo faayidaa hawaasummaa sagantaa ashaaraa magariisaa caalmatti guddisuuf gumaacha taasisee jiraachuus ibsame. Sochiin hojii tola ooltummaa fi misoomaa kun immoo hariiroo seenaa qabeessaa fi michummaa cimaa Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa gidduu jiru irra deebii mirkaneessaa akka jiru gabaafameera. Sagantaa kana irratti immoo bakka bu'oonni Yuunivarsiitii Intarnaashinaal Laayibraarii Piroofeesar Abrahaam Nagaa kan hirmaatan yoo ta'u immoo obbolummaa uummattoota biyyoota lamaanii gidduu jiru caalmatti cimsuuf sagantaa shoora guddaa qabu kanaas jedhaniitti jira. Balaa sigiggii lafaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa Gadaamii Tsaadiqitti Maaramitti mudatee lubbuun namoota 14 darbuun himame. Bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraa Gadaamii Qulqulluu Tsaadiq Maaramitti mudateen lubbuun namoota 14 darbuu isaanii immoo gabaafameeti jira. Bulchiinsi godinichaa namoota 7 qaama miidhaman keessa 5 miidhaa ulfaataa irra ga'uu isaa kan ibse yoo ta'u namoonni 2 kan qaama salphaan isaanii miidhame jechuun himeeti jira. Hojjettoonni balaa tasaa barbaacha lubbuu baraaruuf immoo yaala fayyaa otoo geggeessan miidhamtoota iddoo balaa sanaa baasuuf immoo dabalee akka jiru himameera. Bulchiinsi ibsa baaseen maatii warra lubbuun isaanii darbaniif gadda itti dhagahame ibsuudhaan warri miidhaman irraa ga'eef immoo dafanii akka fayyaa guutuu argataniif hojjechaa jiraachuu ibse. Akkasumas immoo qondaaltonni godina Shawaa Kaabaa qaamolee nageenyaa ogeessota fayyaa fi jiraattota naannichaa gumaacha qindaa baraarsaa fi deeggarsa taasisanii kan bulchiinsa godina Shawaa Kaabaa Yemen Birahee Tasfaa galateeffataniiru. Dabalataan bulchiinsi Shawaa Kaabaa abbaan amantaa Abuuna Qilee Phexros kan jedhaman immoo kanneen balaa kanaan lubbuun isaanii darbaniif kadhannaa awwaalchaa geggeessuuf madaa'otaaf immoo kadhachuu fi warra balaa kanaan mudataniif immoo deeggarsa hafuuraa fi gadda isaanii ibsuudhaan gadaamii sana turan immoo dinqisiifatanitti jiru. Magaalaa Shaggaritti milkaa'inni hojii ashaaraa magariisaa galmaa'ee itti fufsiisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu Dr. Tashoomaa Addunyaa himan. Magaalaa Shaggaritti milkaa'inni hojiiwwan sagantaa ashaaraa magariisaa galmaa'ee itti fufsiisuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu isaa kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa beeksaniiru. Duula sadarkaa biyyaalessaatti guyyaa tokkotti biqiltuu ashaaraa magariisaa miliyoona 300 dhaabuuf gaggeeffamaa jiru irratti uummanni bulchiinsaa magaalaa Shaggar bal'inaan hirmaachaa jira jechuun ibsaniiru. Saganticha irratti kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa dabalatee hooggantoonni bulchiinsaa magaalattii fi kutannoowwan hawaasaa garaagaraa argamuun isaanii biqiltuu dhaabanitti jiru. Kantiibaan magaalichaa Dr. Tashoomaa Addunyaa wayita sana akka ibsanitti immoo magaalaa Shaggaritti waggoota darban hojiiwwan sagantaa ashaaraa magariisaa hojjetaman bu'aawwan hedduun galmaa'anii akka jiranis ibsaniiru. Hojiiwwan dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa hojjetamanii jiru miidhagina magaalattii dabaluu bira darbee mancaatii qabeenya uumamaa ittisuuf immoo uwwisaa bosonaa dabaluuf immoo madaallii qilleensaa eeguu keessatti shoora olaanaa taphachaa jiraachuu ibsaniiru. Magaalattii keessatti milkaa'inni hojii ashaaraa magariisaa argaman kanaan immoo caalatti itti fufsiisuuf xiyyeeffannoodhaan akka hojjetamus immoo kantiibaan kun dubbataniiru. Sagantaan ashaaraa magariisaa guyyaa tokko kan har'atti immoo bosona miidhaginaa fi nyaataa fi tajaajila biroof kan oolan yoo ta'u biqiltoonni garaagaraa qophaa'anii dhaabbachuu akka
akka jiran simani. Bulchiinsi magaalattii kutaa magaalaa Gafarsaa Gujiitti raawwatameef aadde Lalisee Tasfaayee akka jedhanitti waamichi ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad dhiyeessanii fudhachuudhaan hojii dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa irratti hirmaachuu isaanii dubbataniiru. Yeroo sadaffaaf duula biqiltuu dhaabuu irratti hirmaachuu isaanii ibsuudhaan fuulduratti immoo biyya dhaloota mijattuu dabarsuuf immoo biqiltuu dhaabame kana kunuunsuudhaan gahee isaanii akka bahatan dubbatan. Dargaggoon Tasfaayee Deessisaa akka jedhetti biqiloonni fayyaa namaa fi beeyladaaf murteessaa waan ta'aniif hojiin biqiltuu dhaabuu irratti dammaqinaan akka hirmaatu isa kakaasuu isaa dubbate. Sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa yeroo jalqabaaf kaase walitti fufiinsaan hirmaachaa akka jirus dubbateera. Dachii magariituu dhalootaaf dabarsuuf har'a biqiltuu dhaabuun murteessaa ta'uu isaa ibsuudhaan biqiloota kunuunsuun barbaachisaa akka ta'es immoo ibseetu jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Hangama waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha JMN subscribe, like, share gochuu yaada qabdan komentira nuukaa yeroo gaarii qabaadha.